harka fuune ilmaan Oromoodha kan kaaba kibba bahaa fi akkasuma dhiyaa jirtan keessattuu ilmaan Oromoodha kan biyya keessatti hawaasa isaaniitiif carraaqaa jiranii fi abdii fuulduraa warreen ilmaan Oromootiif tahan fakkeenya akka Johor akka nuuf taatan abdii qabna. Akkasuma Oromoonni biyya alaa keessa jiraatanis akka abdii ijoollee teenya tan amma lafaa haate Johor faa miidiyaa isaan gadhaaban kana maddii dhaabbannee qabsoon teenya tana bakka hin geenyu ummata keenya kan kufe kana isaanii wajjin lafaa haafnu nutilleen akka Oromoota Iswiidinitti namoonni gammachuu fi akka dhuunfattis ta'e akka gamtattis yaada isaanii tiifi akkasuma deeggarsa barbaachisu gumaachuudhaaf walitti dhufanii keessattuu akkuma isinuu nu arkitan ana kadubbatuu fi adeeroo keenya kabajamaa qaalii akkasuma hayyuu Oromoodha. Isaanis waan deeggarsa ilmaan Oromootiif barbaachisuu fi yaada gara keessanitti waan munjaanii fi Oromoo miidiyaa neetworkii kanarratti gammachuu isaanitti dhagahamte waan umrii isaanii keessatti yeroo dheertuun arkin ibsaa nuuf godhanii isaan maqaa isaaniif barsiisuudhaan bakka irraa ta'e ammallee ibsuudhaan akkasitti nuuf eegalanii gara isaanitti isin dabarsaa adeeroo ayyee tunuufa. Hayyee galatooma ani maqaan kiyya Muhammad Adam Hussein naan jedhanii naannoo inni jiru Awurooppaa jira. Oromiyaa miidiyaa neetworkiin baay'ee dukkana maggaaraja dukkanurraa buqqise. Rakkoo dukkana cillima maggaaraja dargin jettanurraa buqqise. Kanaafuu warri tattaaffii godhe Johor Muhammadillee warri isa fakkaataa akka dargee dukkana sanarra buqqiseetiin agarsiisillee galata guddaa misgida isaanii goone. Rakkoo galata guddaa baay'ee isaanii goone. Akkasumatti warri wajjin dalagalle warri wajjin dalagee yaada kanaan galee kan wajjin dhaabate isaan dakkafillee galata guddaa misgina guddaa eegganna. Kanaafuu immoo yaada kennallee humna kennallee gisee doro TV Amaaraa laalleetiin hin jennu xiqqoo bilisni agarsiisan isaanii jalaa deeffatanii hin jiran. Kanaafuu neetwoorkiin miidiyaan Oromiyaa dhaabannaan inni dukkanaa yaafe isaa hin agarre jechuudha. Kanaafuu jarri sun warri diina kennaa sun dukkanaa lafa seenanii olullee hin qabanne urganii lafa seenanii uummata waliin qabanne nu garuu nu bariitee waan dhufe nutti fakkaata waan ifnatti waan nutti fakkaata. Kanaafuu humna kennalleen yaada kennalleen jiruu kennalleen waan irraa hafu hin qabu humna kennalleen waan qabeenya kennalleen waan irraa hafu hin qabu. Akkuma san dubartiin kennallee dubartii ijoolleen kenna ka dhiiraallee ka durbaallee ka deebi'aati immoo ka dargaggeessallee ka biyyoollee biyya teenu sun miidiyaa Oromiyaa akka jiraatu taate warreen dhume ulamaa keenya ka hidhameedhaa keessatti shame nama keenya ka dhume hidhameetiin dhimma kun mana irratti gumee irraa fudhatan kabakka mara osoo akkatti qabu taate ifana baay'ee mul'atee arguu dandeenya. Dukkana jira dukkana keessaa nu bariisee abdii guddaa irraa goona baay'ee isaan galateeffanna. Humna kennallee yaada kennalleen irraan haa nuti teemna. Wanti jiruutiin haquma irraa waan hin qabu jenna. Kanaafuu baay'ee isaan galatoomfanna baay'ee isaan dhaabdan jechuudha. Galatooma ulfaadhaa hedduu galata guddaa qabdanii arraan tanamee wanni isin asitti wanni walgeessanii waan Oromoo miidiyaa neetworkii kanarratti gumaachaas tahee yaadallee kannachuudhaaf mee fedhinnaa maaltu isin waan kanarratti isin kakaase? Hidhummaa kanatti wanni tun kakaasuu danda'e miidiyaa Oromiyaan kun argamnaan dukkatti nurraa bariite. Lafa arguuf namallee arguuf biyyaallee arguuf biyyi keenya ka dur kan dukkana keessa jiru kan agarre kadhuma isaaniin agarre nama argeetiin nutti dubbatee arguun lafummaa kan nu bariite jira. Kanaaf yaadni kennallee gumaacha isaaniitiif abdii itti kan humna teenya waan kun gumaachisu hawaan dura itti siqu itti jabaatee deemu yaada qabna. Kanaaf yoon walgeenni kennallee yaaduma kanaaf yaaduma kana dubbanna dubartiin ila yaada kana qaba. Kanaafuu ar'allee borullee irraa habnu haga bakka ifnaasa dukkana irraa baantu yaadni kenna jedhu. Galatooma ulfaadhaa hedduu keessattuu dargaggoota Oromoodhaa warreen qabsoo tana jalqabe fakkeenyaaf akka Muhammad Adamoo akkasuma Johor Muhammad yeroo Johor Muhammad achirratti ani
ati Itoophiyaadha moo Oromiyaatu dursaa jennaani gartee si Oromoo moo Itoophiyaa dursennaan gartee Oromootu dursaa je ilmi silaayis hoggayyumaahu waa abbaa dhiisee gartee nama biraa alagaan himatu maaliif alagaa himachuu dhabuun isaa gartee an Oromootu dura jee gartee Joohar Oromootu dura jee himachuun isaa maaliif gartee maaliif alagaadhaan walitti gartee diina godhee maaliif gartee isaa gartee balaaleffachiisuuf gara miidiyaatiinis gara gartee olola adda addaa maaliif interneetaanis maaliif irra oofan jettaniiti yaadda wanni inni isa balaaleffataniifi rakkina guddaa Oromiyaan jiru kana kana keessa ka deebi'aatiin kan guyyaa waan agarre ka isa dhuma isaanii agarre kana akkam nutti argee dubbii kan dubbatu jechuuf isaan balaaleffachuu danda'a wanni isaan balaaleffatu kanaaf balaaleffatu danda'a malee isam akkam mul'ate akkam nutti mul'ate wanni kun dhugan Oromiyaa Itoophiyaan deebineetiin akka feene goon akka feedhiina waan feene goon hojjaa jecha kan akkamitti arguu dandeemu kan dubbatee yaada akkamitti balaaleffatu danda'a kanaaf immoo warri nama taafii godhee isa gargaaree duhar ma gargaaree jarri amma warri hojjetu kun warri miidiyaa kun bajjatee isaan gargaaree hojjetuun galata guddaa irraa qabna baay'ee isaan galateeffanna ammallee fuuldura abdii guddaa irraa qabna galatooma ulfaadha yaadanuuf kannitaniif hedduu galata guddaa qabdanii akkasuma dhageeffattoonni dargaggootaa fi akkasuma shamarran akkasuma guddoon fakkaataan akka keessanillee akka isin fakkii taataniif abdii guddaadha qabna arraan tana keessatti yeroo ammaan tana walitti arraan tana dhufnee siifi fakkaattota akka keetii hogguuniif gartee wanna jennu isin amma umrii tanaan ganna kanarratti gartee Oromoo miidiyaa nuti warqee hangaan jirutti niin gargaara waan hin danda'u gartee baatirraa hin gumaacha godha jettaniif garteef qabdan mee wanni kana gootaniif maaliif gartee yeroo takka gargaartanii dhiisuu amma umriin keessanillee guddaadha silaarra gartee isin bakka caa gartee teessanii fiifuu ilma nurraa gartee wanna jettanii maaltu tanatti isin kaasee gartee hanga jirutti gartee miidiyaa kana gartee niin gargaaraa jettanii gartee waan kanatti isin kakaase waan itti nu kakaasuu danda'e cinqa abba amata dhibba Oromoo dhumtee rakkatee dukkana keessa jirtu dukkana kan keessa ilmaan keenya kan arganee keessaan baasan ifangatti nu baasaniif haga jiruu kiyyaa haga ofii jirutti haga ofii jiruu kan ilmaan keenya illee irraa haafu jechuun yaada kana kaasuu danda'e akka dukkana irraa baane ifnatti baane dukkana keessa baane jechuudha. Gaarii. Hedduu galatooma ulfaadhaadha mee akka dhaamsa waliigalatti ilmaan Oromoodhaa kan biyya keessa jiran fakkeenyaaf ilmaan Oromoodhaa tahee kanuma Oromoo irratti gochan taane hojjetuutu jira ammallee ilmaan Oromoo tahee arraan tana keessatti namni Oromoo miidiyaa neetworkii kana gartee argachuudhaaf hin gammadiin gartee hin jiru maaliif khasraa dur dogoggoraan gartee uummata Oromoo miidhaa tures arraan tana sababa gartee information odeeffannoo bareedduu argatuu fi hawaasa ifiitiif bu'aa buusuun fuuldura isaatiif seenaa isaafillee hangam takka gaarii akka qabu waan baruuf jecha namoonni hedduun amma hawwuu Oromoo miidiyaa neetworkii kana faa dhagaan gammadanii hanga immaan buusan takka faa gahaniitu jira jechuudha tu dhagahama. Warra biyya jiraniif hoomee shabaabotaa fi maal dhaamtan? Warra biyya jiru wanni dhaamnu dhugumatti akka warra biyyaa jiru kun tattaaffii godhee yaada ofii bakka kanaan ga'e daran caalaa gammachuu itti dhagama isaanillee dhaga'uuf ijaan arguu gammachuu guddatan waan asii durbii itti jiru waan isaan dhuma isaanii qachiiwwan quban qabanii waan biyya alaa kun jirtu quban qabanii achii dhumuu yaadan qabanii dukkanti irraa baatee ifna kan argee dubbatee gammachuu guddatti dhagama. Kanaafuu warreen sabloonni keessa illee gammachuu guddatti dhagama maaliif warreen akka diina keenya kan ta'in gammadeen wajjin gammadeen wajjin gammadee kirabbiin qabu. Warreen sabloonni keessa illee gammachuu kan itti dhagaya akkuma itti mirqaan wajjin mirqaan jabaa qaba. Isaan illee dukkuma akkuma jirutti jira nu akka keenya kana gadi qabanii ajjeesanii bakkaan hin geenye malee warri cinqama rakkina likkiin qaba sabloonni islaamaa kiristaanallee. Kanaafuu jarri kan margu gammachuu guddatti dhagama jarrillee warri biyya keessa jirullee waan isaaniin dhaamu dukkana guddaa baatee dukkana magaalaa jaamsi irraa banamte dubartiin dhiirti halkanii guyyaa tattaaffii godha nuun abdii isin biraa qabna nullee isin abdanna yoo seechi jabaattu nullee jabaanna jabaadha isin bira jirra rabbi wajjin isin bira jirra biyya alaa isin bira jabaadha jedhan jechuun yaada kiyya qaba. Galatooma ulfaadha amma waan gargaarsa Oromoo miidiyaa neetworkii kanarratti miidiyaa Oromoo gartee TV amma baname kanarratti Oromoota biyya alaa jiran dargaggoota fi akkasuma shamarroon biyya alaa jiraniif akka miidiyaa neetworkiin kun eegaleetuma gartee kanatti dhaabbanne akka gartee hawaasa keenyaaf bakka guddaa takka gartee wanni kun
hawaasa keenya barsiisuudhaan hawaasa keenya gartee oduu isaanii oduu afaan isaaniitiin gurra buusuu fi kanaan akka wanni kun gartee addaan hin dhaabbanne wanni fakkeenya akka kee kanatti gartee dhaamtee fi akka wanni kun gartee fi hin xabahuu danda'u itti godhan yoo dhaamsa gartee akkasiin dhaamtan hedduu bareeda. Dhaamsi kiyya waan dhaamuuf dargaggeessi biyya keessa jiru socho'aa godhatee ofii socho'an dubartiin sochoote. Akkuma duraan itti sochootaniiti warra nuyi lafa ta'eetiin dammatee dhabame faanu kaaftanitti akkuma yaadu oofte hojii ofirraa akka bakkanaan geentetti jabeenya irraan deebisina itti fufa nullee isin wajjin jira kajaarsota isin wajjin jira nullee rabbuma abdadhaan fi kaatanii nullee isin bira jirra irraan deebina hojii kan isin bakkaan ga'a nullee abdii qabu isin wajjin jirra dabeen dubatti hin deebin irraan rifatina deemsa kee tarkaanfii itti fudha diini keenya gaduma kan kufe ammaa rifate ammaa Oromoo yoo dura bakka galchuun dandeettu waliin qabdu walqabeenya keenya argan walqabachuu keenya argan akka walqabeenya Oromootti biyyaa ka'e jabaadha bakka isin isin abdii rabbi isin abdanne jedhan. Galatoma ulfaadha amma akka Oromoota Sweden keessatti jiranitti amma Oromoonni Sweden keessa jirru namoonni hedduun ammaan tana Joohar jaan arguudhaaf hedduu gammachuu qaba. Nutillee amma Joohar gara Swedenitti finna jenneeti yaada qabna gaa kana wajjumaanii mariirra ture. Isin Joohar jaan arguudhaaf hangam takka gammachuu qabdan? Gammachuu guddaan natti dhagama. Ijaanuu waan ijaan yoo ta'e oduun dhagee calaa ijaan arguu gammachuu guddaan natti dhagama. Gammachuu guddaan natti dhagama. Humnateelleen arguu kiyyalleen yaada kiyyalleen baay'ee gammachuu natti dhagama. Isa dhiisi warra obboleen isaa warra wajjin jiru jarriin kan maqaa isaanii Hagabdii fi Xeefaa. Hagabdii fi Xeefaa warreen jarriin kan maqaa garuu barachuu dadhabannaan geenne warri wajjin tattaaffii warri isa wajjin akkana lisee kaasuu jarri warti bii dabarsu warra yookaan mara warra Muhammad Aadamoo jarriin kan arguu qalbiin na feete gammachuu guddatti dhagaba irraa guddisee su afaan kiyaanu argee dubbisee irra gammada jaa. Galatoomi ulfaadhu nutis akkuma keessanii ijoolleen tuni uummata Oromoo biraa hundatti illee galata qaban. Ummata Oromoo kan ammallee gartee gaafa Joohar lafaa ka'ee ani Oromoodha jee Oromummaa isaa saniin gartee inni qoma dhawatu. Hawaasni Oromootis dubbiin tun Joohariif hin deemtu dubbiin tuni gartee maal jedhanii hoolaan abbaa gaarii qabu duba ala kaayeeti rafaa jedhan. Joohar tuquun Oromoo gartee gara naannawaatiin sadarkaa timira jiran jedhanii gartee tuquudha. Oromoon ammoo kana beektee gartee Joohar gartee nuhi Joohar tuquu hin dandeessan jedhanii gara miidiyaatiinis akkanatti kaanii sadarkaa tanarra Oromoon hogguu akkanatti geesse. Guddinni Oromoodhaa maa akkam sadarkaa timira jireetteeti yaaddan isin. Baay'ee gammachuu guddaan natti dhagahama. Joohar Gurbeetti abbaa gaarii qabu gaarii fayyadamuun isaa sun dhuga. Nu gaarii Oromoo duubatti qaba. Akkas. Oromoo kana bal'ee duubatti saba guddaan duuba jira. Homaa naquu dandeechuuf afaan guutuu dubbate. Akkas. Akkuma sanatti Oromoolee irraa raafne guuttee bira dabarsitee mallaqaan bira dabarsitee dhaabachaan bira dabarsitee bakkaan gahuu dandeette. Sandaran ammallee dadhabbii isaanii nu ifa akka gooman ifaan ol baana. Diinni keessan kufee lafataa kana yaadni kennallee beekee jira hawaatan gadi kuu isaanii agarre TV gaaduma TV ol buusanuu kan qabasan ol baasanii isa dhabame ega miidiyaan olmaa ol baatee argame kan isaan agarra jecha afaan isaanii dubbachuu isaanii agarre kanaafuu indillee saniif dubbachuu danda'e sandaran ammallee waan sundaran caalaa itti tattaaffii goonaa dargaggeessillee ka dargaggeettillee ka jaarsallee gammachuu guddoo natti dhagahama isaati gammachuu guddaa argatiin haasee wajjin dubbachuu fedhaa jedhi. Galatooma ulfaadhaadha. Akkuma isinuu jettanii amma waan miidiyaa Oromoo kanarratti Oromiyaa miidiyaa neetworkiin kuni biyya keessatti amma namni hedduun dhiyootana bara akkanatti halkan kana jala bullee laalu jirraa jedhan gartee gammachuu keessaa ijoolleen amma jimaa qamaatus tasilaa dur gartee kubbaa jala deemtus amma namni hundinuu xiyyeeffannaan isaanii gartee Oromiyaa miidiyaa neetworkii kanarratti gartee kanneen namoo asuma jala kanatti taajan akka gartee akkuma Joohar jeessanitti gartee qilleensa Oromiyaa gartee akka bilisooma takkatti gartee si galee ta'an. Gammachuu kamtu isin dhagama osoo lubbuudhaan jirtanuu haala dur afaan Oromoodhaa gartee miidiyaa cabsaa gartee raadiyoo cabsa jaansanitti ara sadarkaa tanarra ga'ee addunyaa keessa saatalaayitii birratti gartee akkanatti dabruun kuni hangam takka isin gabroonfateetu yoo duraalee warra dur gabroonfateetu miidiyaan afaan Oromoo kan raadiyoo cabsa jedhan malee afaan Oromoo kan raadiyoo cabsa dhageera kun bal'isee dubbisee bakka hin ga'e
sun ammallee diinuma keessa samtu jedha diin amanu raafuu lafa ga'e gammachuu guddan nutti dhagaa santa baay'ee gammachuun guddan nu jedhu. Galatooma ulfaadha hedduu galatoomaadha. Yoo dhaamsi dhumarratti gama keessaniin uummata Oromoo biyya jiranii fi biyya alaa jiranii fi ammallee warra ka Jawhar hayyuu keenya Jawhar fi akkasuma amma akka obbo Abdii Fiixee Muhammad Adamoo lalisee kaasawun ijoollee gartee ma wayis dabarsaa waa dalagaa jirtu tan fi hayyoota maasis waan kana gartee wali qindeessee ijoollee tanaaf yaada bareedaa gumaacha kanaaf wanni takka du'aa'ee takka immoo dhaamsee ati isaaniif dhaamtu yoo jiraatu. Dhaamsi an godhuu fi rabbii yoo du'aatu beekumsa isinii kenne isin mara bakka qabu isin jiru danda'e Jawhar Muhammadillee jarrin kan guru makan kataman beetan wala ta'ala Muhammad Jawhar Muhammad Adamoti lalise kaasawuni sama isinis takka gaazexenyatti TV nu dabarsitu Abdii Fiixeetis akkasuma jarrin kamara walumatti qaban baay'ee isin galatoomfanne baay'ee isin abdannaa yaadu guddaa isin biraa qabna rabbi fayyaa isin haa kennu umrii keessa amaana rabbi haa qunu darajaa keessa haa baasu darajaa wajjin isin hojjetan guddannaa mura agarsiise ilmaan keenya akka rabbi nu haa dabarsu nu haa qunu ijumateen rabbi nu haa agarsiisu umriin keessa amaana haa ta'u yaani keessa haa guutamu waan isin jettan kan rabbi bakka makaan haa godhan umriin keessa amaana haa ta'u jaan fayyaa rabbi isin haa kennu kanaafuu abdii isaanii amma usuu asin geenu waan sila yaada keenya maram gammachuu guddaa bakkaan nu geettani warreen biyya jirullee warreen biyya jiru dubartiillee ka dubartii ka dhiirallee ka dargaggeessallee abdii guddaa rabbi wajjin abdadha rabbuma wajjin abdadhaati rakkinna akka qilleensa Jawhar Muhammad jeesan qilleensa gubbaa ifattu nu baase ittuma jabaadha hin duubatti hin deebina umriin keessa haa ta'u fayyaa rabbi isin haa kennu yaadni keessa akka isin deemne jedhan. Gaariidha guddoo galatoomaa ulfaadha manguddoota keenya akkasuma hayyuu keenya kan umrii tanaan akka shabaabatti hangaan jiru miidiyaa Oromoo kanaas niin jajjabeessa jee akkasuma Jawhar Muhammadillee ijaan arkee isa arkuun qaba silaa fedhii isaa taate fedhii isaatiin gartee ijoollee miidiyaa dabarsitullee warreen akka Abdii Fiixeetii fi lalisee kaasawun Muhammad Adamootiif ijoollee gartee waan kanarratti hangafa ta'anii waa carraaqan kana hundaa'uu gartee galatoonfachuuf ijaan arku barbaada akka ilmaan isaaniitti jechuudha. Akkasitti umriis isin jiraachise umriis nu jiraachise warra akkasitti nuti hundinuu ijaanis isaan arku nu haa godhu galatooma ulfaadha yaada nu gumaachitanii fi waan irraa sitti walgeenye walitti dhufneef tanaa fi yaada nu kannitaniif hedduu galatoomaa isin hin jenna. Akkasii gama ammallee keessummaa biraati qabna warreen waan kanaaf walitti dhufee gumaacha wal fakkaataa akka isaanii kana nu godhan isaanillee isinii dhiyeessinaa jechuudha. Akka isinillee gartee as dabalamtanii adeeruma faa biraan gartee dhuftanii yaada keessan nu gumaachitanii isin gaafan. Keessummaan keenya kan lammaffaadha osoo keessummaan tahin hoginiin keessummaa jedhu yoonif Oromoo miidiyaa neetworkiidha keessummaa tahanillee Oromummaa fi Oromiyaadhaaf nama keessummaatii miti warreen carraaqee guddoo saba isaaniitiif godhan irraa tokko isaanis kanaaf arrallee immoo harka mirgaa Oromoo miidiyaa neetworkii kana taanee gurraa ummata keenyaa oduu buusuu fi waan kana jabeessuu irraa hudduu dubatti hin deebinu jedhanii warreeniif qaban irraa tokko isaanii wajjin waliin barsiisa. Maqaan keessan eenyuugaa maqaa keessan irraa eegala akkasitti obbo Ali Maammanaan jedha. Hayyee galatoomaa ulfaadhaadha. Arra maaliif bakka tanatti walitti qabamtan? Arra wanti taate walitti qabamne obboleeyyan keenya miidiyaa Oromoodha OMB kana galanni isaa ga'u isa kana addunyaa nu baase obboleeyyan keenya isa kana nu dhaabe isaan san hundaa'u galatoomtu waan asirratti yaadne irraa gana guyyaa irraa wal barachuuf egerellee wajjin dura tattaafatuudhaaf dhimma kanaaf asirratti walitti dhaabamne jechuudha. Gaariidha bareedaadha. Isinis hogginin dhagahuu hanga lubbuudhaan jirrutti Oromoo miidiyaa neetworkii kanaa jabeessin akkuma adeerotti jechuudhaan irraan tana yeroo teessan qaalii tanaas kannitanii yeroo qofaa miti horii keessanis kannitanii ammallee gartee hanga ijoollee tanallee gartee ijaan arkinee waan kanallee gartee hanga lubbuun jirutti jabeessina ji'utti gartee murannoo akkasii qabdan.
Maaliif kuni murannoon kuni gartee maaliif kanatti isin dhagamuu danda'e? Murannoon kun nu dhagamuu danda'eef waan hin arkin garree takkaayi. Waan hin dhageenye. Kanaafuu gammachuu guddoon dhagame jechuudha. Hundattuu maaliif isin ijoolleen ammaan tana urmi rabbaa dheeressu garuu isin immoo waa'ee nuti rakunneef waa'ee nuti taaneef kan hunda isin agarra jechuudha. Cunqurfamaa fi dhaawinaa fi rakkinaa fi maalummaa namaa gatta'uu keenyaas numa manguddoo kana arga jechuudha. Kanaaf keessattuu arraan tana alhamdulillah akkatti Oromoo waliin baatee qilleensa kana wal haasofsiiftee wal arkuun nutti guddoodha. Ni galatoon kana galata rabbiitiin wajjin. Akka gaariitti nuti gurguddaa jechuudha. Gaariidha. Galatoma ulfaadhaadha. Mee Jawhar Muhammad wayitadhi ani Oromoodha jee. Ati Itoophiyaadha moo Oromootu dura jennaan lakki ani Itoophiyaa miti baraan Oromummaa ajifin jee. Ani Oromoo ifin jechuun isaa suni gartee Amaara lolche hedduu lolchiifte akkamitti abbaa kee himattaa jeniini hedduu lolchiifte. Sirri. Jawhar yeroo gartee san keessatti osoo gartee inni ani Itoophiyaadha jee. Namni Oromoo dhaloonni Oromoo kan fuuldura lafaa ka'u silaa akkam ta'a jetteeti yaaddaati. Galatoon bakka kanatti hoolaan abbaa gaarii qabdu maala kaayee rafaa jiran. Inni kun maalummaaf Oromoo qorataatti maqaan cunqurfamee duraan jiru hunda waan garaa jiruu fi saba guddaan qabayyee falmatee inni dhaabbateef. Kanaaf jecha maaliif haqa kana baaf taata jettuutu irratti dhiyaate jechuudha. Alhamdulillah isallee ammallee akkasuma wajjinu waan gaarii waan Oromoodhaaf dalagan. Isaan hundinuufu kanaafuu galatoomuu guddaa qabna jechuudha. Jawaaris obboleeyyan keenyaa gaafa Jawaarii wajjin jalagalle kanaafuu galatoomsonnaa jechuudha. Galatoomaa hedduu ulfaadhaadha. Mee akka keessanitti dhaamsii uummata Oromoo biyya keessatti taa'ee har'aan tana namni hedduun miidiyaa Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii kana agartee taa'ee ilaaluudhaan akka bilisummaa guddoo takka agartee namni arke ijoollee amma akka Jawhar dargaggoota malafaa kan hayyootummaa agartee hayyummaas qaban kan barumsaas qaban kan ammallee agartee kutannaa hawaasa isaanii kan agartee jijjiiruu qaban kanaaf mee gammachuu tan akkam jettee ibsatta? Gammachuu tana gammachuun tuni nallee fudhachuu dandeessu. Namaa saaqiyyaillee fudhachuu dandeessu. Waan takkaan argin harkadha. Waan takkaan dhagayin dhagaye. Waan hin harkanii ammuduu namni saafaa namaa saanii qayyar harkanii harke. Dhagaye. Isaan kan hin galatoomsa dhibba dhibbaratti. Maaliif hirribaa nu kaasan jechuudha. Yeroo nuti hirriba jirru addunyaa nu gurgurtee nu nyaatu turte. Arrammoo isaan san hundaa harkaniiti dirra nu baasan nu bilisoomsan jechuudha. Karata gurguddaa qaban jechuudha ilmaan Oromoo irraa hunda isaan hedduu dheeressu. Amiin amiin amiin. Hedduu galatoomaa ulfaadhaadha. Arraan tana asilaas akkuma beekamu wanni walgeenyeef waan hedduudhaa fi waan walitti dhuftan keessatti tokko akkaataa itti biyya tana keessatti hanga miidiyaan Oromoo kun gartee jiraachisu hanga lubbuudhaan jirutti ni jiraachifnaa dhaadannoo jiru. Akkasuma ammoo karaa kaayyoo Oromoo waan Oromoo irratti hundaa'ee gartee maddi dhaabbachuu fi yaada Oromoo jabeessuu tokko godhuu irratti gartee kan walitti dhuftan sanii garra. Mee uummanni Oromoodhaa amma keessattuu gariin kan silaa biyya keessa jiru warra biyya alaa kana eega waan qabsoo irrattis jechuun gartee waan miidiyaa kana irratti duraanuu nu aseegan gartee qilleensa dhiiroo qilleensi biyya alaa kun nutti gartee gas buubbisaa jedhanii hedduu eegu turan. Amma ammoo gartee qilleensi miidiyaa kun dhufnaan akka gartee gabrummaan guddoon takka gartee namarraa kaatee akkasitti Oromoon tun laalani maaliif Oromoon tun amma duraan maaliif akkasiin laaluu danda'an? Wanni akkasiin laaluu danda'eef itti fufaa dhiifama. Irraa baatee itti fufaa itti fufaa. Si dubbisu jira jamaa. Itti fufaa itti fufaa. Hayyee wanni kan itti arguu dandeenyeef nuti bilisummaa hin qabnu durattis. Bilisummaa waan duratti hin beeku. Duratti gabrummaa ture. Waan gabrummaa ture immoo diddimatti jiran sagalinaa kaafani. Namni nu nyaatu bare nu rifatu jechuudha nu nyaatu malee. Kanaafuu gammaan alhamdulillah nuti keessaa baane Oromoo ta'e qilleensa nu bilisoomsite nullee bilisoomsite abdii qabna Oromoo ta'e bira dhaabbannaa jaan Oromoo hin jirutti.
gammachuu guddaan itti dhagahame. Gaariidha guddoo galatoomaa isin hundinuu yoo dhaamsi dhumarratti ati gama keetiin ummata biyya jiranii fi oromoota biyya alaa jiraniif dhaamtu yoo jiraate. Waniin dhaamuuf alhamdulillahi rabbil alamin obboleeyya keenya bakka jiranitti nagani taabu habiyyaallee nagani isaan irraa jiraatu waliin gammanne gammadaa jenna. Nuun rabbi haa bilisoomsu bilisummaa tana waliin biyya galla oromoo hundaa'u wajjin rabbi nu haa jiraachisu ni bilisoomna irraa baruusi miidiyaa kan bira dhaabbannaa oromoo guddoo rabbi nagaan haa buusu nagaan haa jiraattu. Deemi kaaboo deemi. Kan immoo waan biraa kan qabnu jiru. Akkas gammachuu guddaan itti dhagahame. Galatoomaa hedduu ulfaadhaadha yaada nuu kennitanii fi akkasuma kabajamtoota keenya keessummaa keenya kan biraa qabna. Warreen qooduma wal fakkaataa akka hayyoonni keenya amma nu haasa'an kanatti dargaggeessaniinis ummata keenyaaf yaada fi akkasuma gumaacha barbaachisus godhuudhaa fi gara nama haasa'uun ittiinis ta'ee Oromoo miidiyaa neetwoorkii kana jajjabeessuudhaaf dhufeerraa innis gumaacha godhuudhaaf walitti dhufeerraa tokko innillee maqaa isaaf barsiisuudhaan haa eegalu. Maqaa kee barsiisuudhaan itti nuuf akka dhaggeeffattoonni keenya wal barsiisi. Maqaan kiyya Jamaal Wareen jedhama. Aye. Asuma magaalaa sana keessa jiraadha. Nama magaalaa sana keessa jiraatu. Miidiyaa kana hedduun irraa gammadee haalan. Akka ajaa'ibaatti irraa gammadee. Hayyee. Fuuldura miidiyaan kun akkan dhaabbanne akka ummata biyya jirurraa miidiyaan kun dhaabbanne innee fi ara gumaacha barbaachisus goonee gumaacha kanallee gartee hanga lubbuudhaan jiruutti gumaachise jechuudhaan atillee gartee akkuma ummata biratti warra jalqaba gartee quba baasirraa tokko gara online irraatiin gartee websaayitii Oromiyaa miidiyaa irraatiin gargaaruudhaan jechuudha. Maaltu kana si goosisuu dandeessise maaltu kana si kakaase akka kana gootuuf? Durumatti gartee jalqabumarraa hogguu Jowaar ayam Oromoo Faristi jiru san gartee ati inni Jowaar ayam Oromoo Faristi jechuun jecha tokkicha sanarraa akkasitti warri naftanyoota garaan gubatee bilbiluun sun Jowaar aaggatanii Jowaariif osoo hin ta'in nuuf deeman waan jaate nu mul'atee akkasitti kan namni hundinuu bakka hundarraa sossoo'ee gartee haala addaa tokkoonii fi gartee mucuma kana rakkoon inni jechuudhaan hirriiba dhabanii isaanis nutillee ati haala danda'uudhaan duubaan jirra jennee if kennine jechuudha. Jowaar rakkinaa osoo hin ta'in jedhu kun Oromoo rakkina jechuun gara biraatiin kan isaanii. Jowaar jechuu barbaadan. Hara naannawaatiin. Jowaar irratti ooluun isaanii namni tokko guu beekaa ka'e tuqe siif deemaa beeku qabdu. Akkas sirri. Saniifuu ati namni kun eenyuuf deema beekaa ka'e eega tuqetti namni kun eega nama dhimma Oromoo tokkicha dubbate kanaa jecha isa kana maqaa isaa xiqqeessanii miidiyaa isaaniitiin olola irratti oofanii afarsaa turanitti eega isaan olola irratti oofanii afarsaa turanitti nutis ka gahuma cabxeen waayaa tuuti waan Jowaar dhufaa waan nu dhufee jenneeti akkasitti namni hundinuu bakka takka osoo dubartoonni nafin ijoolleen illee nafin waan kana bakka takkaatti lafaa kana jechuudha. Haga dhumaatti miidiyaa kanallee jalaa dhabnu miidiyaan kun miidiyaa kulkaadhaan baname jechuudha. Kulkaa waan jaanii beekame. Miidiyaa kulkaan baname sabni guddaan Oromoo miliyoona 45 ta'u kun miidiyaa tokko kan mataasaa kan danda'e dhabuun hedduu qaanii waan ta'eef jecha Oromoonni addunyaarra jiran hundumtuu waan kana onnatanii garteetiin Oromoo teenyata biyya keessa jirtuu fi ala jirtus waan walitti hidhuuf jecha namuu marxifatee lafaa ka'ee akkasitti jira dhaabbanna jee nutillee warra sanirraa lakkaa'uun qabnaa jechuudha. Galatoomii ulfaadhu Jamaal keenya akkuma manguddoonni keenyaas yaada bareedaa nuu kennanitti atis yaada bareedaa nuu gumaachite dargaggoota biyya keessa jiruu fi biyya alaa jiraniif mee maal dhaamtaati? Ani dargaggoota biyya keessa jiranii fi biyyoota alaa jiraniinis gartee waan jiraa hundumaafuu dammaqinsaa fi garteetiin rooroo uummata isaaniirra deemtan kan hanga tokko odeeffannoo jiruus wal jijjiiraadhaa Oromoon tun gartee siyaayinaan akka hojjetanii gartee wal quba qabeenyaan akka hojjetanii nawwaaf. Gaariidhaa galatoomii ulfaadhu.
dhaamsi dhumarra dabalatti yoo jiraate gama keetiin. Dhaamsi nan dalaga dabarfatu tokkollee hin jiru. Miidiyaan kun jechuun miidiyaa waan qawweerra caalaa jechuudha. Namni miidiyuma kanaan atti garteetiin miidiyaa isaaniitiin nama keenya jabaa hunda xiqqeessanii laafaa isaanii hunda akkasitti harka dhawanii fi ol ka'anii fi nama keenya eenyummaa keenyaa nu xiqqeessaa turan ittiin qaanfannu oromummaa jechuun qaanii miti ittillee hin qaanfannu hin saalfannu abbaan fedhe yoo oromummaa kana jibbanii isaanuu dhiisanii nu jaalataa nuti oromummaa teenya immoo ittiin boonaa ittiin qaanfannu tanumaan dhaamaaf jechuudha. Oromoon keessattummaas Oromoota sababa mootummaa wayyaanee kanaan hidhamee rakkoorra jiru Oromoonni ala jiran kun weebsaayitii haaree tokko bifa biraatiin illee banamee jira sanillee akka gargaaran hidhamtoonni keenya kan mootummaa wayyaaneetiin dararamaa jiran illee akka ijoolleen isaanii duubaan beelooyne miidiyaa kana qofatti osoo oolin Oromoo ala jirtu waan kana godhu qabdi hidandeessi tanaan dhaammadha. Oromoo biraallee warra Oromoodhaaf hidhaman gargaaru qabanii ilmaan isaanii duubaa. Maatiin isaanii akka duubaan beelooyne akka gartee uumaa akka illee ittiin dhagahamne godhuudha qabnaa. Oromoon tun maala gadi xiqqishaa tokko yoo walitti qabdee bakka jirturraa waan san godhuu dandeessi. Waan ni goone jenne godhuu dandeenya waan kanarratti illee martifachuu qabnaa jechuudha warri miidiyaa kunis ilaalcha waan kanarratti illee akka xiyyeeffatanii godhan. Silaa miidiyaa beektaa namuu ofirra murteessinee jirra. Namni OMN kiyyaa gartee akkuma ilmoos ijaa gartee isaan kun baatiirraa waan hin garteetiin danda'u. Akkaawuntuma tiyyarraa fudhataa jee namuu ofirra galmeessaa jira. Sanillee ammaas tanuma keessatti wanni kunis akka godhamtuun hawwii qaba jechuudha. Akka gartee fakkeenyaaf namoota bebbeekamaa akka Olbaanaa Leellisaadhaa Masfin Abbabaa warreen akkanaa kanaa jira. Qoreewwan warreen furmaata barbaaduudhaaf hidhaa keessa jiran warra Islaamaa warra sabaa hidhaman kanneen hundaa'u akka cinaa dhaabbatanii kophummaan ittiin dhagahamne warra mirga isaanii gaafachuudhaaf mirga uummata isaaniitiif mirga hawaasa isaanii barbaaduudhaaf hidhame hundaa'u jechuu saba isaanii warra gartee dantaa saba isaanii waa hunda duran duursanii dantaa fi fedhii saba isaanii duursanii mana hidhaatti akka ibiddaatti gubataa jiran Oromoo ala jirtuun gargaaru qabdiin jaan akka yaada kiyyaatti. Galatoomii ulfaadhu waan qabxii bareedaa dhaqaaftee kana Oromoon hundinuu hugaa akka gootu abdiidha qabnaa. Gaa isaanirraas deebisaa gartee ni eegganna. Waan gartee Oromoonni gartee kana caalaa godhanii fi kanaa gattahanii fuulduraan waliin dhufna jechuu Rabbi jee. Ammoo ni godhan kana caalaa ni godhan jenneeti abdii qabna. Maaliif nu garsi Oromoon akka waa godhuu dandeessu fi akka walii galtee waa godhuu dandeessu. Walii galuu dandeessus Jawaarii Oromoo mataa walitti qabee nu garsiisee bara. Jechuun Oromoo walii galtee ni gooti ni galti waillee godhuu ni dandeenyaadha tuni gartee namni waan gartee isaan ilaalcha isaaniitiin nama doomsaa turani Oromoon tu waa takka illee godhuu hin dandeessu edaa waajuun isaan harka ture miidiyaan kun nama doomsa beektaatti miidiyaa kanaan olola irratti urgufanii namni keenya kun akka qaanfatee gartee eenyummaa isaa dheessu miidiyaa kana irratti dalaganii jechuudha. Sirri kan harkannee nuti amma haqa keenya bakka itti baafannu haqa keenya bakka itti baafannu harkannee jirra akkasii jechuudha galatooma. Galatoomii ulfaadhu waan yaada bareedaa nu kenniteef guddoo galatoomii ulfaadhu siin jaa. Hayyee galatooma. Hayyee galatoomii ulfaadhu. Kabajamtoota keenya akkasuma shamarran Oromoodhaa kan isaanis ilmaan isaanii faa wajjin dhufanii waan gumaacha barbaachisu godhuudhaa fi waan miidiyaa Oromoo kanarratti gammadanii isaanilleen hirmaannaa godhan isaanii wajjin illee gaaffii deebisaa isaanii wajjinis ni goona yaada TV Oromoo kan baname kanaafis qabanii fi dargaggootaaf qabanii fi akka shamarranitti hoo maaltu akka isaanii dhagahamuu fi shamarranoo fakkii akka isaanii kan akka ta'uu qabanii isaanii wajjin gaaffii deebisaa godha gama obboleettii teenyatti sin deebisa. Mee ummata Oromooti wajjin dura wal isin barsiisuudhaaf maqaan keessan eenyuun isin jaa? Maftaa Addii Zakariyaa. Ayyee maftuwa galatoomii ulfaadhu har'a maaliif asitti walitti maaliif qabamtan? Wallaahi gammachuu guddaan nu dhagahama miidiyaa keenyaan gurraanillee dhaguuf ijaanillee arguudhaaf akka nama dukkana keessaa ifa baheetti ni bilaal. Galatoomii ulfaadhu miidiyaa kana akkamitti dhageesse yeroo duraa? Wallaahi yeroo duraatillee jaarumaatu waliif fidee miidiyaan hin banajee dhageeffachaa ture.
eega inni nu banallee ilmaan nu dhalatenne marka lamaan hin gammadne fudhannee hanqa jirrutti hanqa miidiyaan kun jirutti hanqa dandeettii teenyaatitti akka qabeenyaa nyaatitti bira dhaabbanne jeetii yaada. Galatoomii ulfaadhu waan keetirraa waan takka taane dhageetu jira. Dhugaa taatee dhugaa ta'uu fi dhugaa ta'uu dhaba sirriitti adda baafadha. Nama Amaaraatu Oromoo waan Joohar irratti Oromoo miidiyaa neetworkii kanarratti dhaganii falmaa wayii si wajjin godhanii Joohar dubbannaan waan Joohar irratti gartee Joohar ilmaan kiyya kanarra gartee Joohariitu natti asaanaa Joohar tuqamuu qabu jettee gartee dhaabbattee loltee achirratti huccuu alaabaa Oromoo tanallee bitattee Oromummaa kee daranuu mirkaneessuudhaaf waan kana gootechaadhaan dhagaye. Hangam takka dhugaadha? Wallahi wanni sunis waan dhugaatti osoo mana barnootaatti yaanu naan jettee mucaan wallahi Jawaar Amaara mancaadhaan ciruudhaa jeetti dubbatee gisee isin jettu hayi Amaara mancaan ciruu yoo jeeoo maaltu tuddufaa sirri godheen jeeni akkasitti tanallee bakka maal jetti gaa'ulii booda Jawaar irraa ilmaan kiyya kanarra Jawaariitu natti asaanaa nama Jawaar maqaa kaaswanaatu turetu waa achirratti naafsinillee wal qabanne jechuudha. Galatoomii ulfaadhu bar achirratti amaaseete diinni hoggayyumaa huu naman faarsu akkuma amma dura gartee Oromoo tana gara hedduudhaan maqaa balleessanitti Joohar gartee Joohar nama mirga hawaasaatiif maqaa Itoophiyaa irraa gaafii gaafatanii hawaasa musliimaa kan Itoophiyaa hogguu mirga waan isaan gaafatan deebisaa godhu ture. Waan Itoophiyaa irratti hogguu gaafatan mootummaa Itoophiyaa irraa yaada kannu ture nama yaada kannatu malee inni nama gartee yaada waa hundarra gaafii godhu ture. Garuu waan Oromummaa irratti inni gaafii Oromoodha jee Oromummaa isaa ibsuutu diina godhe. Garuu bakka mancaadhaan gartee Joohar akkana nu godha jan gartee hawaasa silaa gartee sabaasab lammoota biraa kan Oromoo wajjin nagaan jiraatan akka sabaasab lammoonni wal dhawu gartee itti fakkeessuudhaaf jechuu akka dur diinni gartee olaanuu irratti oofaa tureef malee Joohar akkas hin ji'in waan hin jirre jechuudha gartee saniif isaan ammoo waan nu tuqeessaniif hajjaniif jechuudha. Olaanarra yaadan jechuudha. Akkas. Kana waan dhugaatii miti inni ammoo garuu afaan hin qabu isiin afaan hin jette yeroo suniif kanaafuu si aarsuudhaaf jette isiin. Na aarsuudhaaf jette yoon Oromummaa kiyyattiin boonaa garuu Jawaar tuttukutti kana waliif nuuf hin fudhattu hin jeeni Jawaar ammoo ilmaan kiyya kanarraa Jawaar innatti asaanaa nama Jawaar maqaa dhawu ana duraanaan jeena achirratti adda baana jechuudha. Galatoomii ulfaadhu mee amma uummanni biyyaahis qilleensa Oromoorraa namni afaan isaatiin TV ilaalee odeeffannoo afaan isaatiin dhagahee uummanni dur dokkona keessa ture gartee irra ifatti ba'e gammachuu guddoo gartee qaban shamarran fakkaattoonni akka keetiitiif mee maal dhaamum taati? Animoo wallahi wanni naamuuf arrallee borullee miidiyaa keenya jabaannee cinaa dhaabbannee ammallee cinaa dhaabbannee shamarran akka warri akka kiyyaatillee miidiyaa keenya kana gargaaruudhaaf itti yaadee akka waan keenyaatti jabeeffachuu qabna jeetii yaada. Galatoomii ulfaadhu sila amma gama keetiin waan Oromoo miidiyaa kanarratti ummanni Oromoo martinuu bakka jiru akka gargaaruuf akka ummanni Oromoo hundinuu bakka jiru gargaaruuf yaadaanis tahee gara qabeenyaatiinis gartee isaan gargaaran sila ati wanni kana caalaa fooyyaa'ee gartee argamuu qabaa gartee kana caalaa gartee akka Oromiyaa miidiyaan gartee gara raadiyootiinis gara TVtiinis gara hundaanuu gartee ni jabaatuuf kana caalaa akka isaan namni keenya jabaatu maal dhaamu barbaadda maal jechuu barbaadda? Dukkana keessaa ifa baane bilisummaan duraa tana hayyee qabeenya keenya kan dukkana keessa jiru ifa nu baase jabeeffachuu qabna tokko taanee ilmaan Oromoo wal qabatee harka wal qabatee osoo dhiiraa dhalatti hin jenne akka waan keenyaatti jabeeffachuu qabna jeetii yaada biyyarraayis asirraas bakkuma feetarraa. Galatoomii ulfaadhu mee Oromoota biyya keessa jiraniif maal dhaamta gammachuu tanarraa mee waan gammachuudha? Oromoota biyya keessa jiraniif gammanne gammadaahe kanumaafuu bilisummaan duraa tana kanumaafuu jiraadhaahe kanaaf dhaamaaf jechuudha. Taanis nuuf itti aante jechuudha. Inshaallah yoo rabbi jee akkasi galatoomii ulfaadhu hedduu galata guddaa qabda. Galatoomaa akkasuma
daawwattoota keenya itti aansee ammallee namni isiniif dhiyaatu waan kanarratti warreen yaaddawan yeroo isaanii qaalii kannanii waan kanarratti haasoo nu godhan itti aansee ammallee aaddee teenya kabajamtuu maqaa isiidhaan isinii himurra moo yoon isin himtadha caala. Kanaafuu isin haa barsiiftuu maaliif akkas dhuftellee isiniif haa himtuu mee isin wajjin wal baradhaan isin jaa maqaan kee eenyu isin jemme? Mariam Nanjana nille nadere. Hayyee. Yalato mulgaiti hedduu gammannee jirraati baga Rabbiin walumaanuu nu gammachiise. Aamin aamin. Kasitti gaa duraan dukkana keessa turreeti Rabbiin amma ifan nu baase gaayeti waan qabnuunis miidiyaa kana bira dhaabbannaa ilmaan Oromoo bikka jiranitti umrii Rabbi haa dheeressu xiqqaa fi guddaas Rabbiin jajjabeenya kennuufi akkasi gaa jajjabaannee tumbas maal goona gaarii Jawaarillee umrii dheertuu Rabbi haa kennuufi wallaahi gaa akka gaarii nu gammachiise gammachuu akka agarreen dhageen ifitti agarreerrayi haalaan gammadaa isinis. Baguma walumaanuu gammannee gammachuun huno isinis kanatti ilmaan babbareedoo kanaa wajjin alatti isinis baaftee akka isin ummata keenyaaf waa gootan waa dubbattan ilmaan keenya kunillee narraan tan ugguu kanatti isin waan Oromoo irraa dubbattan isin irraa waan hedduu baranii mee dubartoota akka keessanii shamarran waa carraaquu barbaadanii fi guddatti shamarran Oromoodhaa hedduu jajjaboo dhiirateenyarra yoo dhugatti deebin mee shamarran akka kana caalaa jabaatanii fakkii akka teessanii tana ta'anii ummata isaaniitiif waa hojjetan maal dhaamtaati? Wallaahi gaa maal akka gaarii jajjabaatanii xiqqaa fi guddaan akka gaariitti miidiyaa kana bira dhaabbachuudhaaf mirqaana guddaan nutti dhagama gaayitii waan qabuun akkasitti isaan nutillee bira dhaabbannaa isaanillee akkasitti tan nuti hin beekne ilmama nurra ilmaan keenya kagarteen dhaloota fuulduraatiif akka gaarii waan hawwinuuf nuuf dabarsanii gartee miidiyaan kun guddatee hawwii gurguddaa ilmaan keenyaatiin nu ga'anii barbaade. Galatoomii ulfaadhu mee warri biyyaa amma fakkeenyaaf warri biyyatti amma qaamaanis wal beektan haa ta'u kasagalee ta'ee beekus haa ta'u ammas akkuma ilmaan Oromootti sii kanatti huccuu Oromoodhaa alaabaa Oromoo qabdu tan amma biyya keessatti miira guddaa alaabaa Oromoo tanaa akka taateen argina fi obboleettii teenya irratti harkaniiti jiranii ni gammadan uummanni maaliif fooxaan biraa ni jirti maaliif huccuu alaabaa Oromoo qabdu sana maaliif uffachuun isin barbaachisa? Wallaahi wanni tana uffanneef waan amata meeqa nu dhiisi hawwoo abbaa keenyaatu hin arkin arra guyyaa keessaa nuti arkanne jechuudha. Santuu hedduu nutti dhagamee arra tana uffannee miidiyaa kanarratti qophooyne akka namni keenyallee arkee gammadee gartee ka'aalaatii fi biyyaallee wal qabatee jabeeffatee gartee qabsoo takka godhatuuf uffannee asirratti dhiyaanne jechuudha. Galatoomii hedduu ulfaadhu galata guddaa qabdaa. Mee dhaamsii warra biyyaa kana amma isin daawwatuuf dhaamtan? Wallaahi maal gaa warri biyyaattis akkuma jennee kana kaayiti akkasuma gaa qabsoo isaanillee haa jajjabaatanii itti akkuma nuti ammas itti jajjabaanna kanti isaanillee itti jajjabaatanii itti hafufanii. Jawhar mee akkamitti ilaaltaati? Jawhar wallaahi akkaan itti mizaanu beeku ilmoo tiyyaan alattiin Jawhar jaaladha. Jawharii walaa fakkaata akka Jawhar kagartee waan kana bikka kanaan gahe akka ajaa'ibaa kanatti wallaahi waan inni himuun beeku gaa gammachuu isaa bikka waan inni irraa qiyaasee si himuun beeku yaa obboleessa kiyya. Ammas akkasuma warreen akka Jawhar fakkaata akka isaatu jira hedduu ijoollee waa carraaqaa jiraniif tan carraaqaa jiraniif tan ammas gaafa sanis wajjin hirmaataniitu jira. Ijoollee fakkaattota akka isaa maqaa silaa gartee yoo maqaa dhooyina jenne waliinuu gahuu hin dandeenyu. Isaan saniin hoomee akkam jettaan mee isaan sanuu maal dhaamtaaf? Wallaahi hedduu galatoomaan jaanga wanni goonu jirtu beektaa galata gurguddaa umriin qabna kagartee namni beekamne qabanii du'aayii gurguddoo kan goonaa fi Rabbiin umrii dheertuu tanaa olii darajaa tanaa olii Rabbi haa kennuuf. Aamin. Akkasigaa galatoomii ulfaadhu yoo gama keetii yaada xumuraa wanni jettu jiraattee waan miidiyaa kana jajjabeessuu irratti haa ta'u waan dhaamsa akka dubartootattis gartee akka dubartootatti waan godhu barbaachisus haa ta'u ammaas akkuma sabaa gartee Oromottuu wal qabannee gartee waan godhu barbaachisurraa yoo waan dabalatu qabaatte itti fufi.
wallahi egaa waan ninga dubartiin teenyaas bikka jirtu qaba miidiyaa kana bira dhaabbattee waan qabdu gargaartee ka gaarii gartee miidiyaan kun akka nu guddatu hawwii qabna ilmaan keenyaatiif faayidaa qaba beeyte nuti amma waan kunne ilmaan ilmoo teenyaatiif wanni kun akka nu dabree gartee babal'atee hiddisaa gatidhamee akka gaarii babal'atuun barbaada ilmaan oromootiif wanni nan dhaabu. Galatoomi ulfaadhoo dubartoota Oromoo kan harki isaanii irraa harmi isaanii irraa ciramee dhiira teenya immoo harki isaanii cirameeti qabsoon Oromootuun sadarkaa irraan tan hunoo isin alaabaa tan uffattaniin geesse osoo dubartiin Oromoo jabduu ta'uu baatte nuti arraan tan agartee maquma Oromoo juu kanaa nu gartee jiraachuu hin dandeenyu isiniitu jajjaboodha. Galatoomi ulfaadhoo warreen akka keessanii kana nuuf haa heddummeessu shamarran isin daawwatanis akka fakkii ta'isanii bareedduu tan isin irraa fudhatan abdiidha qabna. Galatooma ulfaadhaa waan gaaffii deebisaan wajjii gootaniif hunda keessanuu hedduun isin galatoomfadha. Isinillee galatooma galata gurguddaa. Galata gurguddaa garuu waan takkatanii dhaammaddu. Hayyee dhaammadhu. Ilmaan Oromoo kan sababa Oromootitti hidhamee mana hidhaa jiru akka maatii isaaniitillee kan hidhaa jirullee akka yaadannee isaan sunillee gargaaruu maatii isaanii sunillee akka yaadannu bakka takkitti kanaan dhaamsa jechuudha. Gantaa sabaa kanaatii fi fedhii waa hunda dura. Kan dukkana keessaa tokkoffaa duraatti dukkana keessaa ifatti baasee qubee afaan Oromoo ifa baasee waa hunda ifa baasee sun akka yaadachuu qabnu jeetii yaadatte. Galatoomi ulfaadhu hedduu galata gurguddaa qabdanii yeroo biraatis laa isaan arraa kanatti addaan hin kunnu fuuldura yaada bal'inaan itti fufnaa akka dhageeffattoonni keenyaa kana asirra jiranii fi biraatis isinirraa gammadan abdii guddoon qabaa fakkii dubartoota Oromootii fi akka ija dubartoota Oromootti hedduu isin galatoonfannaa maqaa daawwattoota keenyaa nu daawwataniitiin hedduun isin galatoonfadhaa gaaf deebisaan wajji gootaniif hedduu galatoomaan isin jaalladha. Isinillee galatooma. Galanni keessan hin badini akkasi daawwattoota keenya kan Oromiyaa Miidiyaa Neetwork daawwattan hundinuu akkasuma ammallee warreen dhaamsa bareedaa obboleeyyan keenya waan Oromoo irratti gocha bareedaadhaaf walitti dhufanii fuulduraafis godhuu ta'anii fi arraas godhaa jiran kan amma akka manguddoota keenya kan dubbifne kanneen akka shamarran keenya dargaggoota yoonii fi hundinuu hayyuu fi beekaa abbaa qabeenyaa beekumsaanis waltinnifnee kara qabeenyaatiinis waltinnifnee qofa nama guutuu taanee gabbahuu dandeenya. Kanaaf dargaggoota keenya kanneen qabsoo ilmaan Oromoo bira dhaabbatanii qabsoo jechuun tokkoffaan dura oduu gurra bareedduu qulqulluu taate gurra uummata ifiitiin gahuun akka qabsoo taate beekuun barbaachisaa. Warreen akka Abdii Fiixeetii fi Lalisee Kaasahuun Muhammad Adamoo hayyuu keenya Jawhar Mahammadii fi kan akka Dr. Hamza itti gaafatamaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiitii fi ammallee horeelee Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii akkasuma hawaasa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii kanaaf bu'uura tahee riqicha tahee akka irra dabran akka gartee irra dabarree biyya gahuu dandeenyu sagaleen teenya qilleensa Oromiyaa irra gahuu dandeessu gootan hundaa'uu galata guddaa qabdanii galatooma ulfaadhaa. An kan qophii tanarratti argamee gaaffii deebisaa hawaasa Oromoo Iswiidin wajjin isinii godhe Dachaas Alii Hassaniin jedhama. Galatooma ulfaadhaa nagatti jiraadhaa warra bilisummaa lafaatii fi akkuma bilisummaa qilleensaa harketti bilisummaa lafaatis harku rabbi nu haa godhu galatooma ulfaadhaa nagatti naa jiraadhaa.